السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجرت إلمان فورمو يا كيساني. الحمد لله أنا نجاكو تقلت ربي جرتو يسيني هردفتو تفي كبجبتو تسيني موتي أكم جرتو يسيني جا هردفتو تكي يا نجا كيساني قالت ربي أنا نجاكوتي هرجتو دا فرانكي جتو دا تناندورا حاناتو براتو جديتين توري Firaankiin haannatu irratti hojjete sun jechuudha nama baay'ee rifachiise. Haannaa osoo hin ta'in haannaan hin beekti waan ta'eef maaliif jechuudha. Haannaan keessi kiyya hin beekti jechuudha. Akkanan waan akkasiin jenneen illee sirriitti beekti jechuudha. Innaa ishee osoo hin ta'in nama baay'ee akka jechuudha. Siifaan tuubii na fakkaatte siifaan tuubii fa'aa jechuudha. Mana ishiititti waan hin dubbadhee fi baay'ee rifattee turte. Asumaan dhiifama siin jedha. Akkasii faatiin isin aartee na ariite jechuudha. Asumaanuu warri natti mufattan jechuudha. Dhiifama naa godhaan isin jedha. Maaliif hojjettanii piraankiidha malee jechuudha. Handhugaaf miti. Handhugaaf namatti illee bu'u jechuudha. Namatti illee dubbadhu. Osoo nayyuu lolanii jechuudha. Ammaan achi jalaa hin baqadha malee ani jechuudha deebii namaan deebisu hin barbaadu illee deebii namaa deebisu jechuudha. Osoo nayyuu arrabsanii jalaa hin baqadhaa jechuudha. Innaa yoo arraballee taate qalbiitiin deebisa malee ani naman tuqu jechuudha. Naman lolu duraallee lafaa kee naman tuqu garuu yoo namni na tuqe hin lolaa ture jechuudha. Maaliif na tuqan jedhee amma garuu osoo nayyuu tuqanii dubbatu hin barbaadu jechuudha. Akkasii nuti piraankii hojjenne jechuudha. Akkasii hin jaa hordoftoota kiyya. Subscribe, like, share naaf godhaan isin jedha. Na jajjabeessa isin jedha. Warroonni jechuudha namni tokko tokko afaan Amaariffaan dubbattu maalii naan jettanii namni jechuudha. Namni tokko tokko godinyoonni tiyya jechuudha. Ka duraan afaan Amaariffaa waliin haasofnu waan ati jettu kanaayyuu hin beeknu. Maal haasaa jirtaayyuu. Afaan isaa nutti fakkaate wanti ati haasaa jirtu kun meegaaf tokko piraankii jettu kana afaan Amaariffaatiin nuuf fidii naan jechaa jiru jechuudha. Inshaallah yoo Rabbi jedhee afaan Amaariffaatiin piraankii illee isiniif fidan isiniin jaa hordoftoota kiyya. Kanammoo jechuudha piraankii ajaa'ibaa isiniif hin hojjedha garuu isin jechuudha subscribe like naa godhaa. Dammoo deebisee jechuudha beeksisa irra na jalaan dabarsina akkasiin isiniin jedha. Asumaan jechuudha piraankichi haannichoo jechuudha hindhuma na jalaa badillee gimmaashni jechuudha. Kanaaf jechuudha viidiyoo kanatti aansitanan isiniif fidaan isiniin jedha. Asumaan gara piraankii haannatitti isin dabarsaa hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya. Waayee ummiitiyaa. لا دبر فاطمة أعرف أنا جيجي وفي جيجي رجوا أنا بيك تقال قال أنا سيدا أول كده يمو قدي مو هتشوف Waayee. قالوا أتي Ansi jammar zigijjuu biraati miti bar edaati guddi mana goote kalaas bakka ani namni biraan kinaaf hin ta'u bakka akkamiin godhare. نمني بران كيسي تو نوا كسين قراك بيجنا أنا أبدا سي بران كيسي سبون توجي فاطمة تكشكا فاطمة تكسودا دمالي فاطمة سودا فاطمة وكنا راكا فاطمة الناس يفجعت راحوا ما تكلت شكا مالي سيني شكا Waayee gudduu falla ani kana aarteeti haannan aarte gubatte har'a cuggaaran itti kaase jedhee akkasitti kaleessa aarfadhe piraankii naa taate jedhee. Ani jedhee. Ani ofii kee akka ittiin aarre sagalee sii qabee yoo agartu yeroo sagalee sii qabe sana. Ani dhaggeeffanne Akkuma waan itti arrabsan. Dhaggeeffanne baran takka irraa hin tuqe malee dhaggeeffanne yunumaa akka ati dhaggeeffatte hin jenne. Hai sugara sitti kaasuuf hangaru. Naa ta'uu diddee La ani fi naaru fi akka itti aartuuf ofii kee aarteen naka jamu deebee rifa akka itti aarre malee laa ofii naaru. Nama tokko yoo. Siraan qabu sitti naarayi. Siraan qabu sitti naarayi yoon. Firaankii waa ajaa'iba sirriitti jechuudha dabar galgala kana garuu ofii bira ufte malee. Anu kanaaf jala meeqa kaleessa. Ayi argaftee siifaa taatu. Ammallee ofii kee of nyaatte baran dafee sirriitti baruu heddu sabboontu si himee jechuu irratti nyaatamte baran malleeti. Laaki kaa piraankii naan jette kaa. Piraankii naan jettee bara. Sabboon. Shakkee jechuun yoo akkasiin jellee miti jechuu qabda kaa. Piraankii miti ati akkas naan jette otoo si jala jiru
Otoo viidiyoo sii gashu jechuu qabda malee waan piraankii isin piraankii maxxana afaan buute. Hayya. Hai, gajabeen jira bakka. Piraankii namatti gaduun beeku kalaas. Saanuu in kolfu jechaatiin dhufee baara in kolfa kan eessuman godha yaa rabbi jecha yaa rabbi kuntaalatti naqeen dhoyse jecha. Sabboontutti himtee ufteeti. Itti na jalaan min hin jedheen kaa'ee jenni itti na jalaan min jedhee lakkoofsa keenyurraa fuudhachiif fideemi. Dhugaa rabbi waan takka ittiin dubbanni sabboontu amma diirama yoo ashaangullitti fiigu tokko na ergiteetti waan takka hin dubbanni. Sagalee isheetti bu'uura waliin. Waan takka hin dubbanne dhugaa rabbi viidiyoo irratti waraabessi erga. Wayyoo. Argitee ishee na duubana nyaatti jechuudha. Wayi piraankiti akkana na harkaa tabalaashafte hordoftoota keenya akkana kaa kinoo dubbi. Kinoo amma wii dubbadhe. Daqiiqaa sagal waraabbatteetta sigaa. Hordoftoota kiyyatti ni nagaa na aamika. Hordoftootaa fi kabajamtoota sanyii mootii intala kana mee jajjabeessa sabiskiraayibii godha. Ishee illee shamtu maali naan jechuun itti ani dhaga'u fakkii jiru. Shamtee abadde bu'eessa dalagitti shamtu naan jetti. Shamtu itti akka haaromfi barqalle. Kalees waa'ee galle shamtu. Bara Faatumaatti illee asumaan galatoomu fiigdee ol baatee akkasiin jedhii jette Faatumaan. Na harkaa balleessitii fanani bara ishii jalaa gabbu'e. Ani achirratti hin barbaanne kaa piraankii achirraa osoo hin ta'in ani keessanii waraabbachuu achitti likisi qabsiisee. Arfattee deemuu Eka arsee geessanii. Walla yaadni kiyyoo hundi isaatu na jalaa kashafe. Hin beeka kaa waan ati lafaadha buutee baaturte waan beekuufi yooma beekeetuma piraankii sii ta'e malee. Laala namaayyuu tuquun hedduun si jamar osoo nayyuu arrabsanii yaa namaan achi naman tuqu nama illee arrabsu nama illee tuqu osoo arrabsu miti na duukayyuu fiiganii jalumaa fiige malee bututtuuti ya qabadhe. Ani naman tuqu jechuudha. Hin tuquullee hin fedhu ammaan achi akkuma duraanii sanuu haasa'uyyuu barra dhiisaa jiraanii si galee yuutuubii irratti jechuudha. Namni naara waan ta'eef hin dhiiseeyyuu kalaas. Ani taphachuu barbaada uummanni dammoo karaa biraatitti geeddara si galee taphasan jechuudha. Kanaafuyyuu mana taa'u wayya. Baabaa jechuu wayya. Harka xiyya wala dhunaa wayya. Guyyaa akkasii nyaatama gara akkoo hin qabu. Ishii. Akkasii jajjabeessaa laayikii sheerii sabiskiraabii bu'aa jettee garraamii kanaan sobdi malee asiin fiigde shamtu itti malee waan takka garaa ishee keessa jiru. Ani maaliif gargaree karaa kenaa dabarsi jechuuf yeroo ta'e shamtu itti irra keessaa giifti. Gizee san baraan qaraa jiraayyuu gizee ati wannoo jettu san gizee ati waa ergitu san yoo qaraatii irraa bahee si bira dhufu ati dallatteeyyu waan mata ergiteen argin dammoo jechuudha. Sa'aatiin sagalee Faatumaa geeffadhee dallate isheen siifoo seeni jennaan akka isheef dabarsitu barii dallate. Siifoof hin dabarsine ani har'a seenaa afaanii sa'aatii takka jechuudha nama. Jatoo guyyaa bira irratti qindaa'ee kottu seeraan aarsiiti. Ani nam kolfaa silaa akkamittiin natti beekanii ani. Anaan namni eessaan argata feetta firaankii? Karaa arraba nan argatu. Arrabaan illee nama ishiin jiru dhugaa rabbi yoo achumaa ka'e nama arrabsee namni sun yoo na arrabsaa kan illee nama sana bakka hin qabu. Inni mun gorsa malee. Namni eessaan argata feetta goyoomsaatiin fakkeenya waa haanaa liqeessijee yookiis immoo ani waa takka ta'ee biyyaa yookiis waa takka achirratti argata namni. Achirratti jeelayyisiisa malee karaa arrabaan argatu. Kalaas bakka garasiin dhufne akkas taanu. Achirratti argattan.